Maal boossa amma mana itti manni maal godha manni lubbuu keenya nu wayyaa manni dhufee halkan dhufee nu ajjeesuuf ka'ee akkasii goggodha amma inni achuma naafuun qabu akkattiin kophaa keenya jiraanna lubbuu keenya nu wayyaa. Bala qosaqonnaa sim jedhee manchiisa. Eenyudha yeroo jedhanii seenanii bakka akkattiin nu mo'achiisan. Duraanuu yeroo akkattiin dhufanu baay'ee nu sodaachisu. Amma immoo nu baay'ee nama sodaachisu achuma naafan achuma birri isaanii fudhatanii hafan. Kan ajjeesu yeroo sanannis akka nama ajjeesanii akka jiraatan ni arga. Nama ajjeesee ka'ee akka bashannanee biyya kana keessa olii gad deemu yeroo sanaan argaa jiru. Eenyuun ajjeesee taa'ee jira. Eenyuun ajjeesee taa'aa jiru. Amma nama ajjeesu. Ani immoo akkuma inni na ajjeesu hin barbaade miti. Duun barbaade miti. Duun barbaada. Manuma kana keessa teenyaa waa'ee isaa akkasumatti irratti dubbate uffannu ajjisuu danda'an nama bineensuma fakkaata. Dhumasuma akka ammasii jedhe bineensuma fakkaata. Uffannu ajjeesuu danda'a akkasumatti irra sii kennee rafuudhu jedheen. Nuttis akkan deebinee achuma naafan fudhatanii bineensa fakkaatu. Bineensa amma nama sodaatu akkasumatti dhufee nama ajjeesamni namatti fiigee nama nyaatamni isaanillee akkasuma. Ana kiyyaan isaa fi qabeenya kiyyaan isaa fi maal jedhaa jiran nama anama hamma kanatti dadhabee kee qabeenya koo dhiisaa fi hamma kanatti dadhabee kee umurii ijoollummaa koo yeroo namni baratu hojjedhee deemeetti dadhabee kee qabeenya koo dhiisaa fi maal guyyaa adii qabeenya naa dhiisinni jedhanii guyyaa adii guyyuma adii isaa dhiisamu maal du'uunaa wayya kanaa mannaa laman jiraadhamoo tokkoman jiraadhamti kanaafuu. Du'ee man fide silaa biyya arabaa du'eerate man du'an ture. No hiriyoonni kiyya yoo ani beeku baadhe loorri ana afaan biyya arabaa dhaqan meeqaddu inni hojii hojjetanii jijjiiru malee wayi maaliif deeman ani immoo har'a hamma kana dadhabee kee sodaasaa qabeenya koo dhiisa. Waanuma dhiisuuf iyyuu hin qabu. Waanuma isaa dhiisuuf iyyuu hin qabu jechuudha. Maal boossa amma mana itti manni maal godha manni lubbuu keenya nu wayyaa manni dhufee halkan dhufee nu ajjeesuuf ka'ee akkasii goggodha amma inni achuma naafuun qabu akkattiin kophaa keenya jiraanna lubbuu keenya nu wayyaa. Haalaa ta'etteeti. Achi naafuun jedhan. Inni maachi nafa kanaafuu maaloo dheeraa lubbuu keenya nu wayyaa jechuudha. Birrii wanti mana isaas fudhatee achuma. Mana kan isaanii godha mana isaa kan furatu. Maal saayuu kan kootee dhalli si ajjeesu. Kan kootee dhaqaa namni nama zarrafu maayidha durayyuu kan nama fuudhaan kootee dhamti saamicha dabarba kun. Maannoo baay'ee nama sodaachisa amma halkan dhufee saatii afur. Maallaa nu godhare na ajjeesu baqannaa anuma ajjeesee mana sana keessa sin jiraatu dhaqee hidhama umurii isaa guutuu jechuudha. Anuma haa ajjeesu. Bakka isaa ani doorsisa isaa sodaadhee ammallee taanaan isa hin dhiisu. Ufeena doorsise hissiinarraa kaaseen akkasasiin mana nan gaafatee anatti dadhabe yoon guyyaa tokko nuti dhaqxee beektaa kan dadhabaa ture anadha. Mana kiraasii kaffalaa taa'ii maqaa konnahii maqaa kennaa gaa'elas waan qabu fudhatee inni basheetti diriirfatee niitii fuudha. Anise sodaadheen taa'a jechuudha. Adoo maayette dhiisi maalitti beektaati kan hin dhiisu. Ammoo sodaadheen baay'ee nama sodaachisan. Sodaadhu ka. Inni nama sodaachisa. Uumamni isaa akkasuma bakka dunuunfataa wayiitidha. Nama sodaachisa. Jireenyi isaayyuu hamuummataa wayiin kun isaanuu akkas nama lolee miti. Akkanumatti yeroo laatu iyyuu nama sodaachisu. Gaafa nama lolu immoo akkamidha. Sodaachuu dandeessaati. Halkan dhufee yeroo inni goolii kaasa. Bineensa seeyyuuti yeroo dhaabbatan isaan balbala qosaqonnaa sim jedhee manchiisa. Eenyudha yeroo jedhanii seenanii bakka akkattiin nu mo'achiisan. Duraanuu yeroo akkattiin dhufanu baay'ee nu sodaachisu. Amma immoo nu baay'ee nama sodaachisu achuma naafan achuma birri isaanii fudhatanii hafan. Kan isaa wanti godheen jiru birri isaanii birriin kan kooti mannis kan kooti anatu dadhabee ijaare. Bakka inni amma bakka akkuma nama doorsisu warra nama reebee kee nama doorsisu nan himatiin fa'aa jedhan akka sana gochuu isaati jechuudha nan gaafatiin. Maal jechuudha nan gaafatiin jechuuni. Nan gaafatiin jechuun maal jechuudha? Dhiisiif achi dhiisee mana dhabar mana akkamitti namaa dhiisu? Moo isuma arguu jibbitee tun dhiisiif jette? Ani barbaanne kaa. Inni koo kana jedhayyuu inni deddeebi'a bar namarraan citu waan akkasii bar madaamu goleeti. Madaamu goleeti barinni asiin dhabamu iddoo biraa deemee iyyuu na barbaadee ma dhufa. Mana kana iyyuu toon isaa dhiisee jechuudha. Maaliif inni isaa dhiisa santi?
achumatti hin du'ayyuutiin daam ittiin gala. Itti gallayyuutiidhaan imanichatti waan si dhibu jechuudha. Yeroo sana maal goota? Maaliif isa sodaattaati? Anna sodaadha akka yeroo mana akkatti ilaalu wanta ta'e natti fakkaatu nan sodaadha. Nama sodaachisa garuu dhuguma namummaatu nama sodaachisa. Amma garuu mana isaa dhiisuu iyyuu miti iddoo sanatti deemnee galla achumatti beeraa ajjeesu. Yeroo sana innis akka nama ajjeesanii akka jiraatan iyyuu arga. Nama ajjeesee ka'ee akka bashannanee biyya kana keessa olii gad deemu yeroo sanaan argaa jechuudha. Eenyuun ajjeesee taa'ee jira. Eenyuun ajjeesee taa'aa jira. Haqee basabbasaara jetti. Mana hidhaa keessatti tortoraa jira jechuudha. Innis kan nuti eeggatu yoo ta'e bakka lubbuun afaan funyaaniin hin baatu bakka lubbuun asii gadi hin baatu suma ol baati. Ani immoo sodaadhee waan ammallee tarin duubatti waan isaa jedhullee qaba. Waan na doorsisee na asfaraarree waan ati immoo hin sodaatin. Sijjanna waan tokko waan sodaattu hin qabaate. Maal godhi siin jedha iyyuma saamalee waan si tuqullee hin qabu jechuudha. Waan si sodaachisullee hin qabu. Yeroo iyyuu nama sodaachisuu danda'a. Yeroo akka hamma kana ga'u namatti fiigu nama sodaachisuu danda'a. Garuu sodaa isaatiif jedhee maal isaatiif jedhee mana waan dhiisuuf hin qabu. Mana jechuun mana kana keessatti akkamitti akka rakkachaa jiru beektamti. Mana kana jechuudha. Manni kun nutti dhiphate isaan kiraan isaa meeqa? Kan waan hunduu dhiphaa akkasitti nama dhiphisu kun jechuudha. Inni amma mana hamma kana ga'u mana fakkeeffateetu mana fakkeessee mana koo waan barbaadeedha. Amma daamnuun murteen jiru manichatti gala. Maal jetti? Yoo kanatti nu ajjeesan nu ajjeesu seerri jiru biyya mootummaan jiru dhaba. Nama ajjeesee gara haadha isaatti ol deebi'ee jira. Ajjeesee ol deebi'ee jira. Hin jiru bakka. Innis yoo ofitti murteesse nu ajjeesu kanuma bakka. Mana hidhaa jechuun du'aan garaa miti bakka. Hidhamte akkanatti teessaa halkanii guyyaa maal saduu obbaafate wayyu. Innis dhufee jechuunatti nu ajjeesu yeroo sana wal ilaalla jechuudha. Kanaa booda garuu dhufee dhiisee deemtaa isaati waan isa sodaadhu balbala jalaa banee daawwee asatti iyyuu na ajjeesu barbaadu. Amma iyyuu ufataana balbala jalaan bana. Suma dhugumaa jechuudha. Waan isaatti uuguu jedhee iyyi tokko illee hin qabu. Suma sodaa jechuudha. Innumti amma na ajjeesu. Ani immoo akkuma inni na ajjeesu hin barbaade jechuudha. Duun barbaade jechuudha. Duun barbaada. naanni duun Bakka. usaaf jennee akkatti nama dhiphanne akkatti dhufanii nu ajjeesuu isaanirra immoo lubbuu keenya nu wayyan jedhan garuu. Amma isaan amma yookaan iftaan yookaan dhufanii ammayyuu galgala kana maaltu beeka fiigaa dhufu isaan. Yeroo barbaade dhufu ganama isaa dhufu galgala isaa dhufu akkuma inni waan godhuun barbaadan. Inni waan godheem akkuma inni jiraatu yeroo sana ilaallachuu. Bakka. Yoo amma fakkeenyaaf akkas jedhee abala akka ta'e uumayyuu san godhan. Uumaa san godhan bakka. Yaa'u itti gaafatamummaa akka inni fudhatu mallatteessisiisu malee maan ta'u. Dhufee waan manaa godhu na ajjeesu. Yeroo sana ofiisas akka inni taa'ee jiraatu yeroo sana ilaalla. Tokko birrii waa'ee manaa dhiisitii amma waa'ee manaa sammuu keessatti hin dhiphatiin manuma kana keessa teenyaa waa'ee isaa akkasumatti irratti dubbate uffannu hojjisuu danda'an nama bineensuma fakkaata. Dhugumasuma akka ammasii jedhe bineensuma fakkaata. Uffannu ajjeesuu danda'a akkasumatti irra sii kennee rafuudhu jedheen. Nuttis akkan deebinee achuma naafan furatanii bineensa fakkaatu. Bineensa amma nama sodaatu akkasumatti dhufee nama ajjeesamni namatti fiigee nama nyaatamni isaanillee akkasuma. Ani baay'ee sodaadheen jira. Akkasumatti manicha fudhatanii manichuma afaan haabadanii jira. Asitti meeraan mana isaa hin dhiisuu mana isaa dhiisuu baqqaanii innis mana naa dhiisee maraataa ramti mana himatti harka duwwaa kee galii ijoollee keessa sabaddu warra keetti galee deemti harka duwwaa kee galii. Yoo barbaadde mana kiraayii siin kaffalaa ijoollee koo nan gargaara mana garuu nan gaafatiini. Mana nan ga'ani maal jechuudha yeroo ammaa kana keessa mana namaa dhiisu. Bara kana keessa bara akkasitti walii dhiisanii galanidha mooyyuu biyya arabaan jira see. Inde biyya arabaa jiranii wanta baay'ee nama jalaa babbada bar waan kisaara baay'eetu namarra ga'a amma garuu sadhiisuu. Ndaa'umi isa jalaallee socho'u isallee baqadhu isallee sodaatu. Ndaa'am jechuudha. Waadhuma tokko akka inni na godhuun barbaada jechuudha harkatti sababii ta'u.
lubbuu lamaan miti kan du'u lubbuu tokko miti kan du'an. Ana bichaa du'a moo namni du'aa bahi hundumtuu du'aa moo as ga'e kanas maal jechuudha hundee amma kana dadhabanii ka'anii amma kana jiraatanii ka'anii mana namaa dhiisu maal akkasii sodaa abjuu hirriba malee hin bulanii jedhanii isaan sodaadhee waanuma tokko bakka osoo amma osoo dhufee iyyuu balbala nan banaafis balbala maa jalaa kan ta'e jechuun isin barbaachisu balbalallee jalaa banee dhoksinsiisa yeroo sana waan hafu amma murteeffataadha. amma yeroo dhiifnu firris nu gargaaraa kophaa keenya jiraanna. Achas deddeebuu isaanis hin barbaadu. Baay'een sodaadhee jira. Amma baay'ee tokko sodaadhee jira. Asuma teenyee firris nu gargaara. Amma hunduu dhufee nu gargaara. Asumatti jiraanna yookaan mana hin qayyaranne. Uffanni amma manas beeku uffanni birris ni kaffalaan jiradhanii uffanni kee as taa'anii nu ceqaawuu danda'u. Ammallee mana kee jiraanne firri dhufee nu gargaaru achi jiraanna iddoo biraa. Mana isaanis fudhatanii haa falachuu. Ani waan ganaa firaan na gargaaraa hin qabu garaa namaan kan koo sirreeffachuu dhiisee maaliif namaan na gargaaraa jedha. Hundee waan haa godhu sodaa sabni amma ganaa indaa'amma haaresee waanuma haaresee wanti qabadhee dan dhaqee kissii gosa mallatteessisiifadha iddoon jiru. Ani inni manaa mallatteessuu didee malee toonaa mallatteessee irra ta'e koo ta'u ture. Kanaaf amma immoo deebi'anii akka isaan poolisiidhaan na qabsiisan godha. Waan tokko iyyuu isaan sodaadhu ani. Jazbaafama.